Magaalaan Bahar Dar yana waggaatti kana fakkaatti baga geessan isiniin jenna daawwattoota. Baga geessan baga waliin geenya jenna daawwattoota keenya barri haaraa bara abdii bara gammachuu akka nu ta'u ni abdannaa nuyi magaalaa Bahar Dar keessatti ayyaana akkas jiidha qabannee kabajuudhaaf jenna bakki jirru immoo baay'ee miidhagdee miti bakka bareedaa jirra. Aduunis immoo guyyicha bara haaraa fakkeessiteetti. Abdii guddaa jira. Meexxiin bifa kanaan akkasitti miidhagee gumaallee ijallee godhatee jira baay'ee miidhagaa akkasuma kun immoo xaanaarraa kan argamu kun caffee kana ummanni kana gurguratee jiraatu as bishaan qarqaraatii bishaan irraa jechaadha hedduudha ayyaana kanatti kun egaa gabaan ishee mi'ooftudha gara magaalota keenya kaanillee gara Finfinnee faallee fe'ameen dhufti sirriitti keessummaa taanii waan qajeelleef kana qabanne irra jechuudha namni nama iyyaafatu namni nama gaafatu baga geessan namni namaan jedhu ishii kana qabatee nama iyyaafata akka naannoo kanaatti kanaaf nuyis kana bitanne nama baga geessanii bakattiin singee barri bara nagaasini yaa ta'u gara jennutti qajeellee irraa nu hordofa. Baay'ee miidhagaa magaalaan bareedduudha namni sosocho'eera guyyaanis miidhagaadha ifa qaba. Naannoon sammuu baay'ee namni hundumtuu fiiggata waan haaraa jalqabuuf seenaa haaraa galmeeffachuuf akkasii fiigaa kaan immoo nyaatee dhugaa mana isaatti bashannana wal affeeraa wal iyyaafataan kaan immoo Salam salam kau ada rasa, namun kau ada rasa, salam na? Nana? Kau bersalam kau yen, kau ada rasa lamalet? Kita maizan mata. Kata ana. Bahar Dar tanah kita mah. Tahu kan le cale itu terlalu. ወንደና መጣችሁ ብለናል እንግዲህ እኛን መርጣችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ የሚበላ ዶሮ አለ አዎ እንግዲህ ተዘጋጀው በዓሉን ያታደርገን ጥሩ ነው ተዘጋጅተናል ዶሮ ነው ተጣጣላለ በዶሮና በጠላ ልንጀምር ነው ማለት በክሞ በከት አከከ ቀባቱስ ፈከኛፍ ገረና ነው ኦሮሚያ ወዳግጤ ጭምቦን ኛታ ከበጃቲ አከስመ ጩኮን ጨጨብሳን ማል ኮንጅራ Andaqoon immoo lukkuun idduma barbaadde dhaqxu ayyaana kana keessuma bara haaraa kana irratti mana nama hundaayyuu ni jira. Salam, diendas, kau ada rasa. Sentuh sobal matto baltual kanya bafit. Mandi man mata? Nyana ni kadam? Masaganalan. Talan. Lukku keenya lukkuun dhufteetti egaa Bahar Dar ayyaana miidhagaa akka kanaa dabarsaa jirra ayyaana isinis mana keessanitti waan nyaatamu dhugamu akka kana qopheeffatanii akka dabarsaa jirtan abdii guddaa qabna mana kana fakkaatutti mana handaaqqootti immoo lukkuu dhufnee arganne mana aadaati irra jireessa bara haaraa kanatti namoonni lukkuu ganama ciree yoo barbaadan akka sakaanii ciree sakaaniin argatamu irra jireessa kanatu argamu jedhame nuti odeeffanne irraa nima dhufne isarganne kuno lukkuun keenyaa fi farsoon waliin dhiyaatee jira nyaachuuf jenna mana keessan teessanii isinis cireen keessan maal laatan beeknu tariitii lukkuma ta'uu danda'a waliin sooranna nyaadhaa dhugaa jenna እንኳን አደረሰ በድጋሚ እስቲ ባህሉንም የዶሮውን ጉዳይ ያወራሉ ተወቅ ይወዳል እሺ አያኖ ባላለው ያው እንግዲህ ከዚህ አና አያኖን ጀደም ሆጂ ጋጌሳ መነ ልኩ ከናቲ
ባህር ዳር keessa horsiisni lukkuu baay'ee jira. እንግዲህ ባህር ዳር ላይ በይበልጥ ዶሮ እርባታው በጣም ከፍተኛ ነው። ግን ባህር ዳር ላይ እንደዚህ ዶሮ ቤት ጽድት ያለ እንደዚህ ያለ የለም እስካሁን ድረስ። አሁን እኛ ራሱን የቻለ ዶሮ ቄራ አለ። garuu manni itti lukkuu qopheessinuu nuyi qofa nuti qeeraa lukkuus qabna. ከኛ ጋር እያስክ ዶሮ አርብታ ስለ ልጅነትና ስለ ዶሮ አውራን። ያው መነሻችን ልጅነታችን ነው። ምንም ይሁን ካልቸሩ ka'umsi keenya ijoollummaa keenyadha. kana dura hawaasa keessatti wanti baratame ittoon lukkuu laaqanaa fi irbaata qofarratti amma garuu ciree irrattis nyaachuun akka danda'amu agarsiifneerra. ነገር አልተለመደም። እኛ ግን ያ ከዛ ተነስተን አሁን ዶሮ መክሰስም መሆን ይችላል፣ ቁርስም መሆንም ይችላል፣ ራትም ምሳም መሆን ይችላል። ትንሽ ሁኜ ገጠር ነው ያደግኩት። ዱር ቤቴ። ስለዚህ ከዶሮና ከፍየል ከበግ ነው። አዎ እዛ ጋር ነው ያደግኩት። አጃኢብ የሆነ ጠላ ነው። አሁን እየጠጣን ያለ ነው የምን ጠላ ነው? ከምን የተሰራ ነው? አሁን አብዛኛውን ጊዜ ጠላ አዘገጃጀት ብዙ አይነት አዘገጃጀት አለ። yeroo baay'ee haalli qophii farsoo keenyaa kan kaatariiti naman jeequ bifa aadaa isaa eeggateen kan qopheessinu kan nuti qopheessinu yoo xiqqaate hanga waggaa lamaa turuu danda'a. yeroo baay'ee farsoo kan bisheessu boqqolloodha. isa garuu nuti biqilaa qofaaf fayyadamna. ጠላ ቢያንስ አመት እንደዛ እኛ እስከ 2 አመት ድረስ መቆየት አቅም አለው። እስከ 2 አመት ድረስ ይቆያል። ለምን? በቃ ራሱን የቻለ አዘገጃጀት አለ። ወሰን ድፍድፉ ነው የሚቆየው። ስለዚህ የዳጉዛ ነው። ይሄ የዳጉሳ ጠላ ነው። ጠላ ልቅዳላችሁ ነኝ። በል ያስ እንትን ልበል በሉ። አይ ነይ ባንቹ ቀጅላቸው እጄን ወጥ እንደዛ አርጌ ተምከደው አጠቃላይ ስለተደረገልን መስተንግዶ በጣም እናመሰግናለን። እጅግ በጣም የሚጥም ጠላው የፈረስ ጭራ የመሰረ hundaafuu taajila nuuf kennitaniif guddaa isin galateeffanna. haarsan nageenyaaf kafalamuu guddaadha waan ta'eef warri daandii dheeraa imaltanii dhuftan nagaan galaa. የሚከፈለው ዋጋ ብዙ ነውና ስለዚህ የሥራ ባልደረቦቻችን አባይን ተሻግራችሁ ረጅም መንገድ ስለመጣችሁ በሰላም እንድትገቡ ምኞታችን ነው። መልካም አዲስ ዓመት። አሜን አሜን። አባባዳስ ታዲ ሮባ ኦርተመሌ ጉርተመሌ ዮአግጄ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። እሺ በረሃራት ማል ከሮር ፈተኔቱ ማል ሆጀቹ ያደኒቱ ማል ዲሱ ያደኒቱ ወሪ አራዳ ሐማኬ ሲጅርተኔ አራዳ ከምት ዲሱ ያደኒ ወሪ አመላ ሐማኬ ሲጅርተኔ አመላ ከምት ዲሱ ያደኒ ወልቲ ቡ ኢንሰነ ሞቶ ጅን ወሪ ቀብደና ከምት ፍሩ ያደኒ ከና እንዱምት ከሰንዩ ኢትያዳ ሆጅማኔ ሲኒከኒና ማል ዲስና በረሃራ ከነት ማል ሞዋን ሃራ ጀልቀምና ዋንጋሪ ዋንጅሬኛ ኬኛቱ ዋን ብየ ኬኛ ጨይሱ ደንደው ማል ጀልቀምና ኢሰከነት ሆጅማኔሻ ኢሲኒከኒኔ በዓል አብራችሁን ስላሳለፋችሁ ድርጅቱ ስም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። ገለቶሚ በገጌሴ ulfaat nagaate
Waggaaga akka kanatti hamma yoonaa walumaan dabarsaa jira daawwattoota keenya magaalaa keessa shirshir jecha egaa fulbaanni kun rooba xiqqoo siin qabdi. Giddugala aadaa Mulaalem kan jedhu gidduu jirra. Maal qaba waan aadaa waan duudhaa waan seenaa as keessatti daawwatamuu danda'u kan jedhu guyyaa ayyaana kanaan magaalaa Bahar Dar keessatti argamnee kan isin daawwachiisnu keessaa isa tokko as geenyerra jechuudha. Egaa kuni alumarraa kan arginu tiyaatira Yeshiisoo Gimmit koomedii anjedhu tiyaatira koomedii jira. Akkasuma gwaddeenyaa mootii dargaggoonni daa'imman bakka itti tiyaatira shaakalanii uummataaf agarsiisan aadaa isaaniitti shaakalan fakkaata. Keessaa immoo waan aadaa akkamii qaba? Mulaalem maaliif jedhame kan jedhus waan hunda guutuu qaba moo jenna? Walumaan daawwanna. ጤና ይስጥልኝ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሰላም ነው? እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ቆየ። እንደምን ነው? ሙሉዓለም ባህል ማዕከል መልካም እንተዋወቅ። በድጋሚ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን ደህና መጣችሁ። በጋነጋ አድፍታኔ በጋነጋ ነው የሄድነው። ገለቶ የት ነው ያለነው? አሁን የምትገኙት በአማራ ክልል ሙሉዓለም ባህል ማዕከል bakki amma itti argamtanii kun naannoo Amaaraatti giddugala aadaa Mulaalem jedhamee beekamu keessa bara 1990tti ijaaramee kan eebbifamedha. ብዙ ዓመታትን በርካታ ስብሰባዎችን የተለያዩ መድረኮች የሚስተናገዱበት ሀገር አቀፍ ኩነቶችን የሚያስተናግድ ትልቅ ተቋም ነው የቀጠለ። ሙሉዓለም ማለት በጊዜው የታጋይ ስም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት Mulaalem jechuun yeroo isaatti maqaa gootaati. Maqaan isaa inni sirriin Adaanee Siba'aati. Gootummaa isaa fi ogummaa aartiittis dhiyeenya waan qabuuf isa yaadachuuf maqaan isaa moggaafame. Kantiibaa magaalaa Finfinnees ture. የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባም ነበረ። ባዲን ጽሕፈት ቤት ኃላፊም ነበረ። አዎ ትልቅ ታጋይ ነው። ይሄ ባህል ማዕከል የክልሉ ባህል ማዕከል ለምሳሌ ኦሮሚያ ስንሄድ የኦሮሞ ባህል ማዕከል አለ። ይሄ ልክ እንደ ክልሉ ባህር ዳር ከተማ የሚገኝ የክልሉ ባህል ማዕከል ነው። እነዚህ እንደምታዩቸው የተለያየ መርሃ ግብሮችን በተለያየ kanneen argitanii kunneen yeroo garaa garaatti waltajjiiwwan qopheessineedha. Fakkeenyaaf bara 2017 yeroo simannu bara darbee jechuudha akkasitti qopheessinee turre. ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን አደረሳችሁ ስንል 2017 ደግሞ በዚህ መልኩ ያለፈን መሆኑን ለማሳየት ነው። ሙሉዓለም ባህል ማዕከል ትርጉም ሰጥቶ ከሚሰራቸው ተተኪን ማፍራት በስልጠና በተለይ ክረምት መርሃ ግብር ላይ አሁን ባሳለፍነው ክረምት Giddugalli kun xiyyeeffannoon kanneen hojjetu keessaa tokko ogummaa aartiin dhaloota duubaa dhufaa bakka buusaa deemudha. Muuziqaadhaan dhiichisaan shaakalanii akka ba'an gochuudha. ኪሮግራፊውን ተለማምደው በአቅም ጎልብተው እንዲወጡ ያደረግንበት ነው። ወደ አዳራሽ ዋናው ከገባን በኋላ በዋናው በር ወደ አዳራሽ ወንበሮቹ ላይ ቲያትር ለማየት ሙዚቃ ለማቅረብ እንዲህ ነው የምንገባው። በጣም ትልቅ አዳራሽ ነው። በአጋጣሚ አሁን ላይ የምታዩቸው ልምምድ ላይ ናቸው ያሉት። በጋራ በህብረት ከሚሰሯቸው ስራዎች መካከል ሙዚቃዊ ቲያትር ነው አሁን እየሰሩ የሚገኙት ማለት ነው። በርካታ አንጋፋ ሙያተኞች ናቸው። አይነት ጥያቄ አብረን ኖረን ይሄን ሁሉ መንገድ አብረን ተጉዘን እንዳዲስ ጠይቃላችሁ እንዴ? አዎ ሁላችሁ በተሰጣችሁ ወንበር ቁጭ በሉ። እንደምታዩት ከሚሰሯቸው በቲያትር ዘርፍ ከሚገለጡ Akka carraa tiyaatirarraa muuziqaa shaakalaa jiru walta'iinsaan kanneen hojjetamanii keessaati kun gama tiyaatiraan kanneen hojjennu keessaa tiyaatirri muuziqaa isa tokkodha. Manni kun ammoo bara dheeraa lakkoofsa. አዳራሹን ሙስ ከ25 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። ተወሰነ እድሳት ጥገና ይፈልጋል። የባለድርሻ አካላትን ርብርብ በዚህ አጋጣሚ እንፈልጋለን። ምክንያቱም በርካታ ሙያተኞች የሚለማመዱበት ትውልድ የሚገነባበት
እንደ ሻደ ያሸንድዬ ሶለ እንግጫ ነቀላ አሁን እንግጫ ነቀላ እዚህ ከአዲስ ዓመት ብስራት ማወጃ ጋር ተያይዞ ቦሄም ይባላል። አሁን አብዛኛው ኦሮሚያ ውስጥ እንግጫ ነቀላ ቁኒ ቡቂፈና ይሏታል። እንግጫ ነቀላ ነች። ተመሳሳይ ነው ኦልሞስት አብዛኛው ማለት ነው። አየ በረሃራ ራቲ አሸንዴ ቁኒ ቡቂፈናን አዳን ኩኒን ኢዶ ሄዱት ወልፈካታል ኢትዮጵያ ኬስ ኡመታ ዋስማን ወልቲ ሂደተ ጉዳ ቀበቶ ጅራ ዘመናዊ ክፍሎች መካከል ይሄ የባህል ቡድኑ እየተለማመደ የሚገኝበት ነው። አሁን የገባ ነው wanne qoxaxashi kane afaan oromoo itti ragadne akkasumas immoo kan gondar nyaas kan gojam nyaas kuni garee mulaalam maakal yookaan immoo kan naannoo Amaaraatti argamudha kan sabab sablammoota hundumaatti kan isaan walii sana akka kana Garee kana ni galateeffanna asitti nu eeguu isaaniitiif ammas na deebiin ayyaana gaarii daawwannaan keenya Bahar Dar keessa jiru ammallee itti fufa ayyaanadha ittisa bashannana nyaata dhugaa isiniin jenna odafa. ammallee naannone qarqara xaanaa jirra achiinis yoo deemte Bahar Daariitti xaanaadha miliquu hin dandeessu kun environment baay'ee bareedaadha very green kan jennudha.
ያውና ይታያል ያውና kunoon argama harri xaana jechaa jira namoomsa ndatti fakkaata baga geessan bishaan keenya egaa keessumattuu bakki ka'umsa ishee naannoo Sakalaa jedhamtu irraa kaatee asitti immoo xaanaa taatee deemtee lafa baay'ee obaastee ummata baay'ee obaastee bishaan gaarii taatee dhumarratti immoo Beenishaangul Gubaatti immoo hidha taatee ebba bara kanaaf qaqqabdeerti elektirikiin fagaa ittiin jennaa jechaadha bara. Akkasii bakka magariisa miidhagaa kana teenyee jirra qarqara hara xaanaati kan jirru ayyaanni immoo ayyaana bara haaraa 2018 tti daawwattoota keenya baga geessan jedha kan daawwachaa jirtan qophii addaa kan miilaalaati. Egaa xaanaan hiika baay'ee qaba xaanaadhaan kan mogga'ee bidiruun jira xaanaadhaan kan mogga'ee bilbilli ni jira xaanaadhaan kan mogga'ee namumti xaanaa jedhamu hedduudha naannoo kanatti bidiruun jira bidiruuwwan akkasumas dhaabbileen gurguddaan dhaabbilee leenjii xaanaadhaan leenji'anii jiru moggaafamanii jiru maaliif biraandii biyya keenyaa isa guddaa as Bahar Dar irraa ittiin beekamnudha jechaadha kanaaf qabeenya keenya guddaa qabeenya tuurizimii guddaa isa gaariidha kunoo ayyaanatti jabaa isiniin jenneerra qarqara isaa irratti namoonni dargaggoonni hedduun itti gurmaanii kan hojjetan bidiruuwwan afaan bananii namoota bashannanan eeggachaa jiran jiru guyyaan ayyaanaati namni hedduun immoo gama sitti bashannanaa jira nuti sitti seennee bidiruu kana shaashambaa jechuu barbaachisaa miti bishaan jira garasitti waliin deemu. ሰላም ነው እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብራ ደረሰሽ ሰላም ነው እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ሰላም ቆየ እዚህ ብዙ አይነት ያሳ ዝርያዎች ነው ያሉት አስኬሰ ጎሶት ቁርጡሚ ባየቱ ጅራ ፈከኛፍ ቀራሶ ቤዞ ፊ አንበሳ ከነን ጀደመኒ ፋቱ ጅራ እነኛውን ፈጣን ጀልባዎች ናቸው warreen kunneen amma bidiruuwwan ariitii qabu jedhamanidha warreen kanaani hoteelota haaraa xaanarra jiranii keessummoota dhufan kan itti daawwachiisnu ሴቶች ላይ ሄደን በቀላሉ አስጎብኝተን እንመጣለን በቀን ምን ያክል ሰው ይዝናናበታል እዚህ አካባቢ አሁን ይሄ የሥራ እድል በጣም ተፈጥሮበታል ይመስላል ብዙ ጀልባ ነው የሚታየው ብዙ ወጣት እዚህ ላይ ተሰማርቶ ነው ያለው ጣና ላይ ብቻ ብዙ የባህር ዳር ወጣት የተሰማራበት ስራ ይመስላል ለዚህ ቱሪስቶች በማጓጓዝ የጀልባ አገልግሎት የሚሰጡት ብቻ ከመቶ 10 በላይ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ቱሪስቶota qofaaf tajaajila bidiruu kan kennan qofti 110 wali akkasuma qurxummii kiyyeessuuf bidiruuwwan tajaajilan akka dabalataatti jiru warreen kun hanga gargaara isaaniitti hojjettoota hedduuf carraa hojii uumaniiru gama bashannanaan qarqara xaanaa kan hammatu waan ta'eef tilmaamaan gara namoota 500 kan ta'aniif carraan hojii banameera ተከትለው የቱሪዝም ማስጎብኝነት ስራ የሚሰሩትን ጨምሮ በግምት ከ500 በላይ ሰው የሥራ ዕድል ተፈጥሮለት እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው አሁን የባህር ዳር ውበትም አንዱ ምንጭ መልካም ያየር ነው amma miidhagina bahar daariif ka'umsa kan ta'u qilleensa qulqulluu argachuu irraa kaasee dhiyeessii bishaanis dabalatee hunduu hara xaanaa waliin wal qabata amma xaanaan irratti argamnu kun kiiloomeetira 2 fi 3 irratti bakka abbaay irra yaa'udha kanaaf miidhaginni magaalattii hara xaanaa waliin hidhata qaba በሚወልደው ጣና ላይ እና እንዲሁም በራሱ በጣና ላይ የተሸበበች ወይም የተከበበች በመሆኑ ውበቷ ከጣና ጋር የተሳሰረ ነው ማለት ነው ሁላችሁንም እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ በአዲሱ ዓመት ከተማችን ባህር ዳር ሰፊ የቱሪዝም እና የኢንቨስትመንት መዳረሻ ሆና በጣም ብዙ አገልግሎቶችን ለመስጠት ሰፊ ዝግጅት ያደረገችበት ዓመት ስለሆነ በዚህ ውብ ከተማ የተሰናደውን አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ፍላጎት መጣችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ የሚል መልእክት ነው ያለኝ ለመላው ሀገራችን ህዝብና ለከተማችን ባህር ዳር ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ቱሪዝም ፈላጊ ለሆነው ባህር ዳርን የመስህብ ሀብቶች ለመጎብኘት ለሚመጣው የቱሪስት ማህበረሰብ እንኳን አደረሳችሁ
እንድትመጡ መልካም መስተንግዶ እንደሚጠብቃችሁ መጠቆም እወዳለሁ። ayyaana baraharaa kuma lamaaf 18 sababeeffannee magaalaa Bahar Dar keessa Shaashambaa jechaa turre amma immoo gara kana dhufnee asirratti bashannanaa jirra. Hara Xaanaa hara guddaa akka biyyaatti beekamu qurxummii gosa garaagaraa qabatee akkasumas ammoo hodoloota hedduu namoonni dhaqanii gama amantaanis maalis irratti bashannananii madda turizimii bishaan guddaa ta'e akka biyyaatti tajaajilaa jirudha. Achi jirra jechuudha ammallee baga geessan jenna irra deebine. Shirishiriin bishaan irraa kan akkasitti beekamu Bahar Dar Hawaasa Shooftuu magaalota akkasii gaggaarii qabna. Baatoo dabalatee kun immoo dargaggoota hedduutu asirraa bashannana hojjeta akkasumas immoo qurxummii bilcheessuudhaan waaduudhaan kanneen dhiyeessan hedduutu jira. Kanaaf magaalaa Bahar Daaridhaa fi madda galii guddaadha. Riizoortonni sababa kanaatiif as yaa'anii jiru jechaadha. Kanaaf waan baay'ee namatti toludha. Ayyaana keenya ayyaana ajaa'ibaa ayyaana waggaa 2018 isa dinqisiisaa Xaanaa irratti dabarsaa irra hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa gubaatti ijaaramee barana kan isisne kun immoo kunooti gaa Blue Nile jennee kan asii ka'uudha as keessa bahee Sudaan jedhee achumaan deeme achitti walgaa egaa innis milkaa'ina guddaa bara haaraa kan bara kana adda taasisu keessaa isa tokko hara baay'ee guddaadha bal'aadha. Duu dargaggoota hedduuf immoo carraa hojii guddaa banee jira kana dabalatee jechuudha. Baay'ee bakka ajaa'ibaa jirraa meelaalaan keenyas qophiin adda iddoo kanatti argamnee sin daawwachiisaa turre waliin daawwataa turre kana fakkaata. Bahar Darii wanni nyaatan wanti dhugan akka malee baay'atanullee bashannana wallee faatti baay'ee turre egaa mamumee qurxummii Xaanaa asitti waa jennee sin daawwachiisna. ሰላም ነው እንኳን አደረሰ እስቲ አዲስ አስገባልን ለኛ ምን አይነት አለ ትልቅ መካከለኛ ስፔሻል ስም አላቸው ስፔሻል ዋን እስቲ አምጣልን አንድ ስፔሻል እኔ ላርግልሽ ከዛ ስፔሻሉ ወፈር ትላለች ስፔሻል ምን አርገህበት ነው ይሄና ዱቄት ነው በደንብ እንዲበስል እስቲ ቁርጥምጭ ባየ ጉዳይ ስንት ደቂቃ ይወስዳል ይሄ ለመጠበስ ይደርሳል ስንት አመት ጠበስክ እዚህ አንተ እንደ 3 አመት አረ እዚህ ዋና ትችላለህ ጣና ነው ያደከው አምጣና ግዝ ዋው
ብዙ ሰው መጥቶ ይመገባል። እዚህ ነው አይደል? እንዴት አድርገህ ነው ገሩ namni ayyanas mana isaatti dabarsuurra inni bashannanuu barbaadu maatii isaa qabatee ijoollee isaa qabatee gara kana dhufee hararras bashannanee baga nu geessee baga bara baratti nu ceesisee jedhee qurxummiis akkasitti soorratee deema nutis isa kanarraati kan nuti qooddachaa jirru. Ayyaanatti nyaatama argitee kuni dhugaa. Bahar Dar kan ittiin beekamu keessaa aanaa keessaa oomishoota argatu keessaa inni tokko kana kuni qabeenya guddaa biyyattiin qabdudha jechuudha. Akkasii nu keessaa nu baasee jira bishaate qiyyeesseetti fakkaata. Teenyee dhabnamne irraa deema. Tole. Ayyaana ganama bariidhaan lukkuudhaan jalqabne laaqanni keenya immoo kun qurxummii ta'ee jira. Uummanni Bahar Dar ayyaanas ta'e maalis ta'e qurxummii irraa fagaachuu akkasii hin danda'u jechaadha. Hin danda'u. Waggaa waggaan nu gahi. Amiin. Turtiin keenya Bahar keessaa kana fakkaata. Bahar Dar miidhagduu kanaan si daawwachiisne. Akkasii guyyaa ayyaana kan bara 2018 haala kanaan Bahar Dar keessatti isin eegalsiisnee jirra. Kan hafe ammoo kan nagaa, kan gammachuu, kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u jechaa nuyi kan turtii keenya Bahar Dar kanumaan goolabna. Yeroo gaarii isiniif hawwineera.